ijaarrattee jiru bultii sana diiguu biyyaa qabdi waan ta'eef yeroo bultii diiguu hin qabu waan bulmaa kan haaris akka jedhu bultii teenya diiguu jechuun isaa haati urjii qaxaftan jetteeti urjii samiiraan qaxaftee mallaqa guddaa na gaafatte jettee hanaanii walii galanii osoo ani hin qaxafin osoo ani hin tuqin jechuudha. Urjii samiiraan qabdee mallaqa guddaa nu gaafatte jedhanii miidiyaa alamaa kana fuulduratti bahanii dubbatanii ani garuu urjii hin qabne ani mana kiyyarraahu sababa dheefa isaanii baqadhee abbaa manaa kiyyaa waliin bakka biraatti godaannee bakka biraa jirra isaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمار كفوني ترجرتو بلينتي ردتوني فاطمة ويو ترتني وما تكشتي وما تبشاش ناقيني كيسان بلال سنين جدا وما تكالي ترتو جباتو سنين جدا أنا جايباتي والله كيامان تنجيتي نفكاتا هيرو قالتي نصير أرغيتن كون مجاكنا جاوغا كودا شامو كسيتي سينما وغا فرطمشان جاني mucaan buutte warra jala mucaan immoo agasii bira ga'e ni sodaatee jaartitti yanarraa goraa jedha achi kaatee immoo jechuudha warri mucaa gadi nu dhiisii jennaani obboleettii mucaafa qabdee dhabamsiifte jechuudha. Subhaanallah mee rabbi nutti araaramu maaltu dhufuuf deemaa dubartiin dhiira butuun yoomirraa eegalte yoo jenne sanuu intala Oromoodha. Subhanallah yoo dhiira butte jaarsa kiyyaa warri mucaan deebise mucaan waysi waliin gitu gaafa jedhan mucaan jaarsa kiyyaa isa deebisanaarra dhaabbadha jettee san haa ta'u saniinuu haa ta'u hin qaanfanneen nama qaanfachiifte jedhanii ilmoo hoo mucattii durbaa mucattii shiikoo maal godhuuf qabdee hiisisiiftee bakka warri achi buute dhabanii mucattii ani fuuni jettee dhositee mucattii ukkaamsite jechuudha. Waan obboleessa kiyya deebisii maan waan akkanaa goota obboleessa kiyya siin malu deebisii mucayyoon jetteef mucayyoo qabdee ukkaamsite jechuudha. Haati hedduu takka boochi wallaahi garaa nama nyaatti nama miskiina takka qabdee mucayyoo qabdee hin dhiisne mallaqa dolaara miliyoona takka gaafatte miliyoona 10 gaafatte miliyoona takka meeqa 10,000 dolaara miliyoona takka dolaara yamaniidha akkas gaafatte mallaqa Ameerikaa jette anne kolfee wallaahi maaliidha ana kin jedhu wani naa galuuti barri gara deemaa arti beerri maal taati beerri maal nyaatti jedhe yaani beera tana maaltu maraacha hirummaan dhabame mee mucaa kana rigaa ilkaanii gootee ilkaanii rigatti moo mee maal godhaaf wama jaarsi namaa godhu san nama hin godhaaf mucaan kun dhuguma rabbii sanitti wama jaarsa irraa argatan sanuu ni argatti mucaa kanarraa mucaan kun waan lixee waan shiikoo tana mucaa waggaa 15 jaarsi waggaa 45 tuni maal itti gooti ilkaanii rigatti morigaa goote mee akkam goote mucaa kana billaa aleeka hayaa mucaa heerumte haa ta'u hafuuruma dhiiraattis jettee yoo ka jaaketti isaallee godhattu taate ilmoo haadha jalaa moomaa fuutee haadha boochisti ilmoon haati akkatti dhaltee guddifattee haadha beeka bilbila sanuu qaasu bilbisa nuu kaasuun jettu saniifuu namni hojii jala fiigaa nam tokko ollaa kana hin jiru na bira hin jiru nam takkallee barii halkanii waliif hin beeku jechiin tun bariite halkanii guyyaadha. Akkasuma taqeeshti kunoo qaalitii tanatu mucattii sanis dhabamsiisee haati akkana booche jechuudha. Haati imimman ishiidha lolaastee boochi ilmoo namaa nama jalaa fuudhanii haadha boochisuun biyya san keessatti biyya shiftaati abbaa argite mallaqa nyaachiftee abbaa fete nama dhoksisuu dandeessa jechuudha. Nama hiisisuu dandeessa immoo namitti mi abbaan irraa fuudhu arga jetti mee waan isbaannaqa isin gaafatte sagalee isiisiniif ka'a jechuudha. Waan biraa osoo hin taane
karoora yookiin ammoo yaasiniin illee akkas goonaa yaasiniin illee godhuuf deemnaa sagalee irratti argite jechuudha. Mee sagalee tana asuma dhaggeeffadhaa isin jecha. Qaali urjiin tantee na bira jirti. Urjiin tantee na bira jirti. Dhaadattee haga feetellee dhaadatte mucayyoon tantee harka kiyya jirti. Akkaan tahi akka maleen tahi harka kiyya seentee jirti. Amma miliyoona tokko ka biyya kana doolaara 10,000 ka Ameerikaa yoo mucayyoo tantee lubbuu isii barbaadde. Fidiiti guyyaa 2 keessatti kootu fudhadhu. Yoo mucayyoo tantee kan finne yoo kama. Akkuma agartan kana akkuma agartan kana jechuudha. Akkana gaa uummata qaarii akkana jettee namittiin miliyoona tokko qarshii miliyoona tokko doolaara 10,000 fiddanii yoo lubbuu isii barbaadan jettee barsan guyyaa 2 keessa kootta fudhadha yookaan ajjeessuuf deemtee na fakkaate maalii garjabeenyi ilma namaa kan maaltu akkana godhaa wanni jedhu gurbaa fudhatte haya obboleessa fudhatte mucaa fudhatte haya haa fudhattu. Waan biddiinuu of biratti haa hidhattu samee intala dhadhaa haadha jalaa fuutee ilma fudhatte intala fuutee maa haadha boochisti mucaa haa fuutu iyyuu zabanni jijjiirame qaraa zabana eegi mucaa bukte mucaa jaarsa godhadhe jaarsa kiyya mucaan jette daa'ima hoo ta'an mucattii maaltu fudhachisiisee intaluma haati dhalte mallaqa boosii jechuu isii geessisiise. Maali dubartiin baalageen akkanaa? Namni biyya san keessa hin jiru baalagee akkanaa tana silaa biyya irraa isii sanuu fudhanii achi kaanii silaa mallaqa boosii. Mana haadha urjiitti ergine ajaa'iba waan ajaa'iba takka waan dhageenyee arginee hin beekne ka haati urjii waan takka gurra kiyyatti illee dhaga'ee hin beekne waan takka ka garuu argee illee hin beekne haati urjii manguddoo isii bira dhayxee manguddoo araaraa fi nuuf isaan jidduu dubbii ilaaluuf akka aadaa keenyatti dhaqan jidduutti ilaaluuf isaan bira dhaqan ari'anii nuti mallaqaan samiiran isin bittee isin ergite malee waa jaarsummaa nu laaluun dhufne jedhanii ari'anii ofirraa deebisanii ari'anii manguddoo kabajaan ulfinnaan mana isaanii dhayxee araarama isii hin barbaannu jedhanii deebisanii eega deebi'anillee dhufanii sirnaan akka duraan aadaan keenya qabutti ka haati urjii siin araarama feetuu siin araaramuu hedduu jedhanii natti himanii. Maanguddoo argadhee jennaan naaf araaramuu didanii jettee akka aadaa biyya teenyaatti dubartiin dhiira fuutee maanguddoo ergattu takka hin dhageenye aadaa keessattis akkuma addaatittu biyyatittu dubartii dhiira fuutee maanguddoo ergattee na araaramaa jettu takka dhiira buttee jechuudha takka hin dhageenye rabbi sitti araaramu namitti wallaahi rabbi isaa qajeelchu kana silaa xurii laguutuu irra dhaabbate mucaa kana ani waan inni dhibe. Mee uffatuma akkamitti baafattee waliin ciifti mucaa kana waliin. Akkasuma taqeeshti ani waan inni dhibeeyyuu dubartiin hangana geettu waan biraatee miti qaamuma ofii kanarraa akkamiin mul'attee mucaa kana waliin gachiifti. Waan biraa hin qaanfattuu hin jedhe qaamuma isii kana namni hangana ga'u kun aayyu guddaan kun mucaa hangana ga'u mucaa hagatti sanii tana akkamittiin bira gachiisti. Waan biraan urraa isaatiin hawuudhu billaahi qaanfattoonni waaqama ani qaanfadhe wallaahi akka waashii ta'eetitti jaartiin hangana geessu mucaa kana jaarsa kiyyaa hogguu jettu osoo ilmi isii hanga faatu kanaa oli jechuudha jaarsa kiyyaa hogguu jettu dheengadda bardee kabajitii fi waggaa 10 meeqa waggaa 15 mojjaa turte jechuudha mucaa kana jechuun mucaa kana maali ilkaanii rigaa ilkaanii gootee ilkaanii rigachuu immoo abbaa manaa taatee waliin jiraachuudhaaf immoo akkami jiraachuudhaaf waan kana daladdaniitiin tuni haya daladde isa fudhatte haya haa ta'uyyuu rabbi qaanyee akkasumee aayyoo tana hoomaa boochisti mucaa fudhattee haya jaarsaa yoo ta'a yoo akka ilkaaniitti rigaatis ka ilkaanii rigattuuni ta'ee ilmoo taanoo intala maa jalaa fudhatti maal fudhachiisa gahe haa eegi wal dhaban wal dhabbii yoo taate nu deebisi mucaa kennaa erga jedhaniini haya wal dhabani maaltu ilmaan akka mucayyoo intalaa jalaa fudhachuu ga'ee dhoksaniiti wanna jalatti isii hiisisuu ga'ee haadhaaf ilmoo adda baastee haadha boochisti gurbaa fudhatte ilma fudhatte heerumte jaarsa kiyyaa jette intala hoo maal godhuuf fudhatte metti xiqqoo
ukkaamsitee makiinaadhaan fudhatte. Ukkaamsitee fudhattee kaatee mallaqa naa kennaadha. Mallaqa malee lubbuu mi'atti teessanii maal jedhee namni mujuriimni akkanaa mujuriimummaan akkanaa tuneessaa dhufti. Dubartiin hanganam ani akkan jedhu yamanii san qiyaamamaa itti bu'e qiyaamaan mee miskiina tanamaa boojjisanii wallaahi haasa'umaa iyyuu hin beektu miskiina haati wallaahi mimmaan kee lafatti hin balleessine rabbiin ayyootiyya garaan hawaadhani kuni hamaadha wallaahi haati teenya gizee nu bishaaniif gabbaanu ni maraatti akka waan doonuu fakkaatti. Akkasii qaalittiin mucattii fudhatte takka rabbiin gadaamessa siin jiinidhani subhaanallah rabbisiillee rabbi dhala haa kennu. Namni dhaleen beekne wannaa hin beeku mi'a haadhaa akka haati taatu san hin beeku maaliif jennaan namni hedduun isaanii ulfinna haadhaa gizee madhallu mul'ata namatti jedhanii akkasii wallaahi rabbi keerii haa godhu. Rabbiin waaqa jeelchu haati kenna oguun gabbaanu sukuuna jennu waan kunni cabnu seenti utuu guddoon nam guddas taane immoo torbaan meeqaaf intala ishii dhabamsiiftee mucaa yoo ishii dhaa jechuudha. Mucaa xiqqoodha intalli ijoollee biyya rabaatti dhalatte jechaan malee mucaa xiqqoodha dhabamsiiftee jechuudha. Dhabamsiiftee achi bootee ishiidha. Laakiin amma kaameraan naannoo mana isaanii yogguu ilaalanii akka ishiin fuutee deemteen jechuudha. Kaameraan kan mul'isu akkasiin qabsiiftee konkolaataa jala dhaabattee ukkaamsitee deemteeni wannichi kan mul'isu jechuudha kaameraan. Akkasii wallaahi waan namni keenya waan ta'utti jiru hedduu nama ajaa'iba hedduu nama raajaa. Dubartiin kuni silaa isimmaantu namummayyuu ni qabdi jalqaba mucaa xiqqoo tana heerumte achi kaatee immoo haadha boochisuun ilmootaan fuutee ka fuute jaarsa ishiiti achi olaa kaawwattu mee haadha maa boochisti haati maal ishii gootee ilmoo jalaa fuute fudhattee dhiira fuute ta intalaa hoo maal godhuuf fuuti ka dhiiraa jaarsa ta'aa fi kalas dhiirsa kiyya jette jaarsa godhadha jette mucaa intalaa hoo maaf qabdee hiiti akka maal taatuuf wallahi rabbiin nu watti araaramu rabbiin nu qajeelchu. Hedduu wanti bara kana keessa jiru nama dhiibaa nama ajaa'ibaa. Dubartiin keessaafuu biyya Yemen sanitti dubartiin ni maraatte subhaanallah wallaahi dubartiin ni maraatte immoo namni haadha boochu sana argee yoo akka jedhu amma dhaaduu isii biraati wallaahi dhaaduu isii mee abbaan irraa footan argaayyuu haga viidiyoo duranii waakatti ture mucatti hanga viidiyoon argamee viidiyoo isii maxxansan jechuudha. Warri viidiyoo isiin qabdee ukkaamsuu san arganii maxxansanii jedhan kunoo isiin kawaa kattu kana jedhanii warri viidiyoo baasisanii jechuudha. Biyya Arabaa keessa bakka naannoo kaameraan jirutti rakkoon hin jiru kaameraan ilaalan jechuudha. Isiidha jechuudha. Dhiira makiinaa qabattee fiddee warra fuula hidhate jechuudha. Akkasii mucaa ukkaamsanii deemaniini. Amma haga argame immoo mee abbaan irraa fuudhu argaa abbaa dhufee irraa fuudhu argaa iyya haga kiyya jirti jettee dhaadatu jirti. Wallaahi rabbi haqa jechu ka Oromoo tana Ormaa fi Ormi akkana nu godhee Ormi akkas nu godhee jedhanii boo'u turanii Ormaa miti wanni nama miidhu jiru wanni nama balleessu jiru Ormaa miti. Kaama ofiitiitu Oromoo balleessu jira Oromoo dhabamsiisu jira Oromoo hidhu jira. Biyya ofiitittis taate biyya namaa keessatti taate wanti diina walitti tahe Oromoo oduun taane kan ofiiti kan walitti dhiyaatu aanaadha warra tokkocha gosa takkatti ilmaan adeeraatii obbolayyuudha abbaa fi ilma akkasuma isiniin jedha obboleeyyan tiyya wallaahi hedduu namatti dhagahama duqaanii guddusan dhasi wanti akkana jechuudha. Dubartiin dhiira butte achi gammaa obboleessa kiyya fuutee obboleessi kiyya maashii koodhaa jedhanii gaafa warri dubbatan
انت لسبوتون فانا ان وكامسوني وان انتاني ان مفلتي خلاص جارسكية جارسناتا يتي يو دبت مجأتي هو مالي فلتي مجأيو سلاوان تكسينا مران برباجسو warri silaa humna qabaatee ishii sanuu bakka hojjetti san ishii dhabamsiisuu danda'anii dubartii baalagee jechuudha. Hundaafuu rabbi khairii haa godhu. Si ajaa'iba wallaahi. Haalli ammatti jiru nama ajaa'iba. Raajiidha. Wallaahi raajii akka gama biyyaatti dhanan raajii guddoo natti taate waan ajaa'ibaati. Safuu. Dubartiin akkamitti dhiira fudhatte akkamitti obboleettii hoo hiitee haadhaan sii godhaa jettee soddaatee dhaadatti. Mee intalti soddaatee dhaadattu maaliidha jettanii yaadde isin soddaatiidhaan intala tante argitu haga jiruuteetii anas sii godhaa ni argitaa maaloodha jedhanii miidiyaa gubbaa ol baate ilma fuuteemi haadhattoo maa dhaadatti. Ajaa'ibaa wallaahi erga jaalattee silaa dhiirumatu jaalatee nama ergata. Kasta mucaa bottee warra isaatitti na araaramaa itti ergatte. Wallahi rakkanne beeraa waliin yaa rabbi barana. Yaa rabbi barana aadan nu deebisi malee beeraa waliin rakkanne. Wallahi hedduu rakkanne nu cinqite beerree warra safuu dhoorgite walii qabanii nu arrabsanii amma kanneen waliin. Matunneenis والله يا ربي جرى كنا تنور في سامي ومني بالا جاكون والله سامي جرات تضلنا ولك أبنين مرة بسن أي وصوب إيه جماعة قاعد تبدي وضفرتوني أولي يربطوني أولي كما واجبا واجبا وأقول فدوبته مالك جانتك مي ما نمقولها الله إذا جاء تجرى قال شنو أنت وأنا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا والله رب تعالى ربو ركز على اللي كيس جرو انتو تكت أراكو والله برا مال تلوفوف ديما برا كم تلوفوف ديما انجري يعني أنا رد bara maaltu dhufuuf deemaa akkam ta'uuf teenya jireenya keenya maalidha akkasii galatoomaa uummata